Adaamaan illee akka Finfinnee sirraa fudhatamuu deemaa jirti. Keessumaatii warra OPDO kanneen akka Taayyee Sareefaa sana. Taayyeen yeroo dhiyoo keessatti maal akka ta'e eenyummaa isaa akka warri wayyaanee maal isaan irratti hidhanii aayilaandii irratti hidhanii akkasitti reebaa maal gochaa turan sanitti nutis uummanni Oromoos qeerroon Oromoos tarkaanfii akka irratti fudhatamu hin shakkamu jechuudha. Kanaaf barreeffama hin taane waan uummata kakaasu waan uummata burjaajessu gochamaa godhamaatii jira. Kanaafuu sirni kun inni galuu ittiin fufuu jechuudha. Isin deema. Kanaafuu amma egaa keessumattuu wanti geggeeffamaatii jiru keessumattuu dhaga'uudhaa qabdu baruudhaa qabdu yeroo mara isinitti himnaa dhugaa isinitti fakkaataa hin jiru. Yeroo mara isinitti himnaa yeroo mara isinitti iyyina akka dhiiraa hidhadhu nuti jibbaan miti nuti walaantummaadhaaf miti eenyummaan keenya nuu kabajameeti bakka jirrutti nagaadhaan bahee qeerroon keenya nagaadhaan akka galutti yeroo mara hidhadhaa hidhachiisaa kan jennee isiniif iyyaa jirru jechuudha. Kanaafuu Oromoon dhaaba kamirra yoo jiru bakka kamirra yoo jiru sodaa kaleessaa yookaaniif immoo kan saba isaa gurguru kan saba isaa nyaatu kan saba isaatti iyyu tokkollee hin jiru. So qeerroo waliin wareegamuuf uummata isaa waliin wareegamuuf kan taa'u kan hojjetu kan dalagu malee kan akka kaleessaa seenaa isaa kan Muktaar Kadirfaa gurguree uummata Oromoo irratti kan naannessu kan naanne'u hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo kabajamuudhaaf uummanni Oromoo mirga isaa kabachiisuudhaaf kan barbaachisu keessumattuu pilis waraana raayyaa ittisa biyyaa keessa jiru ofirraan ariin kaleessa nu ajjeestettanii fuula indhoksiina ofitti qabadhaa kabaja kennaafi bakka jiran marattu dogoggoree hajaja dogoggoraatti laatamee yookaaniif immoo dalagaa isaatiif jedhe waan hin taane hojjechuuti danda'a. So obboleeyyan keenya jedhaati walitti qabaati bakka jiranii taa'ii buna dhugi waliin taphadhu harrotoosin na bilbiltanii yookaaniif na waliin hin haasofne ta'e carraa akkasii argadhee isin irratti yookaaniif immoo uummata biraallee sabboontummaa isaan kaleessa gurguratan deebisanii akka dhiyaatan hin godhun ture. Kanaafuu nuti afaan duwwaa ta'aa jirra. Bara baraan afaan duwwaa ta'aa jirra. Bara baraan afaan duwwaa ta'aa jirra. Afaan duwwaa maaliif ta'aa jirra? Kanaafuu yaa OPDO dhaga'i. Yaa nama aangoo harkaa qabdu dhaga'i. Reebichi duuti bara baraan nurraa dhaabbachaa hin jiru dhaga'i. OPDO akka dhaabaatti malee akka maqaa namaatti maqaa dhuunfaa nama tokko jibbinsa irraa hin qabu nama tokkollee qeequu hin barbaadu. Uummanni Oromoo yeroo kana amma yeroo mara hin dubbannaa wal ijaaraa bakka jirtanii qeerroon ka'ee jira warri ala jirtan immoo qeerroo kan sochoosuu danda'u nadaajii mataa isaatii qaba. Yookaaniif bakka tokkotti imalee uummata bira dhaabbachuuf bakka tokko wareegama kennuudhaan malee yookaaniif bakka tokkotti socho'u yoo jettu waan isa barbaachisu jira. Qeerroon kaleessa miilli isaa cite deeggarsa hin gooneef allallee bakka bulu dhabee dirra irratti gatameedha kan inni ta'aa jiru. Warra maatiin isaanii jalaa dhume deeggarsa gochaafii hin jiru. Harka qullaa ba'uu malee meeshaa qabannee harka hin qabnu. Kanaafuu yeroo mara wal ijaaraa jenna. Keessumaa ijoolleen si koomaandoo baay'ee galatooma baay'ee namatti toltu wal ijaartanii jirtu. So wal ijaarsi keessan sun gandummaa duwwaadhaaf ta'uu hin qabu. Oromoo guutuuf kan ta'uu qabudha. Amma yoonaatti gandummaa isinirraa hin agarre. Wal ijaarsi keessan gaariidha. Wal quba qabdu. Koominiitii mataa keessanii qabdu. Biyya keessattis qeerroo keessan jabeessaa gargaaraa jirtu. Qabatamaa waan hin argee gaafadhee fi nuuf jiraadha isin galateeffanna. Warri biraas Jimmas, Wallaggas, Hararis bakka jirtan kutaa 11 kana quba wal qabaachuuf qeerroo keessan hidhachiistanii qeerroo keessan isin wareegamaa jiru bira dhaabbattanii hojii isaa dhiisee barumsa isaa kutee qabsoo uummata Oromootiif jedhee kan bakkaa bakkatti deemee wareegamee isin duukaa hiyyaa jiru kana waan kanarratti hirmaachuudhaa qabdu isiniin jedha. Kanaafuu amma tokko waan amma isin agarsiise sun wanta biraa isinitti hin fakkaatina. Kumaatama isinitti agarsiisuu hin danda'a. Sabboonummaa ijoollee keenya afaan hin miti gochaan warra agarsiisuu danda'u. Garuu maal gootu? Namoota baay'ee kanarratti bebbeekoodha yookaaniif immoo hin beektu haala mijeessuu dandeessu jedhee namoota baay'eetiin dubbachaa ture. Haala uummata keenya gargaaruun, haala waan nutti dhufaa jiru ofirraa qolannuun. Kanaaf
ummanni keenya kan beekuu qabu ammallee taanaan jabeeffadha. Hidhannoo hidhadhu hin sodaatu.